miila naayidhaan jedhee miila kiyya kan irra guddaa cite sanani akkasitti ol garagalcheetan bakka miila kiyya naayidhaa san jedhu kana Oromoon tokko sirnaan irraa fagaatee dhaabataa jedha ijoolleen kan waliin dalan achii fiigaa dhufee shuraaba ofirraa baasee darbee jechumaan dhufee ol fuudhee luka kiyya kana naayidhee kaanillee bakka Suudaanitti humti ammas dhaqee natti makiinaa kana dalaskiise kuni ammas luka isaa hafe sana dhufanii naayidhanii maal godhanii Ayisuusiitti na fe'anii. Ayisuusiitti na fe'anii dudduuba Ayisuusii jechuudha. Dudduuba Ayisuusii sanatti na fe'anii maal godhanii geessanii shaaraa irratti nagatanii karaa irratti jechuudha. Karaa guddaa irratti. Karaa irratti nagatanii isa sa'aatii 10 halkan irraa sa'aatii 10tti miilli kiyya narraa cite jechuudha. Ganamarraa Jaratiin isa cuma teessee bakka aramni abbaan hojii sanaallee achuma teessee na bira teessee bakka makiinaadhaan hin dhahee jetteen isiin. Makiinaadhaan hin dhahee malee maashinni hin kunnee jetteen. Eega karaatti na baasanii. Sana booda bakka isaanis dafanii hin dhumnee bakka atuma raji taa'ee tattaafadhu bakka karuma sanarra tumanchiisee tattaafadhu bakka sa'aatii 2 walakkaatti dhufanii achi ambulaansiidhaan na kaasanii. Kan irra keessaan xiyyaara dhufee jalaan makiinaa dhufee bakka lamaan dhufan jechuudha. Achi booda guyyaa 2 booddee nu bareedan akka mana hakimaa garuu karaarran ciisa tureetti nu beeka malee akka hin ka'e mana hakimaa deemillee hin barre. Gaggabdeetiin. Guyyaa 2 booddee nu bareedan. Maaliif sa'aatii dheeraa dafee oksijiina hin arganne jechuudha. Sa'aatii dheeraa wanni hin arganne bakka kanuma keessa gaggabeetiin bakka fullaalee guyyaa 2 booddeedha. Ijji kiyya kunillee na arguu hin dandeenye. Tagariiban yaani guyyaa 5 akkanaa kana bakka dhiinnillee kaleessa qofa narraa sonaa kennamin oole jechuudha. Dhiinni nu manaa kennamaa ture ilaa yoonaatti jechuudha. Ijji kee kun naa hubatee ilaalu bakka fageessee illee naan laalu of jalallee naan laalu. Eegan dhiiga sana fudhee bakka kana booddee jawaala kiyyallee makiinuma keessatti narraa fuudhanii akka isaan narraa fuudhanii qaamni kiyya na beeka beektaa. Isa takka wayii akka rifaatuu wayii ta'eetan isa jarri bakka bilbila kiyyaa kanarraa fudhan nan beeka. Naadhii isaa jechuullee danda'ee dubbachuu hin dadhabee jechuudha yeroo sanatti. Akkasitti bakka Okay, asli. Innagama asli. Ya. Okay, assalamu alaikum obboleewwan. Obboleessa keenya duraan dursee bagara lubbuu kee hambisee ittaansee qofa qabanii. Ana qofa qabanii ijoollee shamarranii nama 3 qofa qabu narratti kan mul'atanii isaaniyyuu xixiqqoo turanii argatan saniyyuu malee ijoollee xixiqqoodha jechuudha. Sagalee qannasa ustaada ka jirtan sun warri achi jirtan sagalee qannasa. Okay, Mubaaraki abbaan keetii fi haadha keetii hangafaati. Abbaa kiyyaaf haadha kiyyaaf ilmoo hangafaati. Amma ati mata abbaa faamilii kiyyaaf hangafa jettee ana malee homaan qaban jettee maatii kiyya gargaaradha jettee kunoo rabbi fayyaa kaleessa akkuma kenna fayyaa qaba amara rabbi akka fedhe wanni kun si mudate abdiin faamilii keetii fi abdiin kee maali jettee yaadame akkuma nama rakkoo kana keessa jiruu tokkotti jechuun hin jiraame gizee cibxu gizee teettu kana maal yaadame maaluma dura akkam jettame. Yani waan hin duraan yaaduu sitti ibsamu akkam? Waan duraan yaadni kee maal ture amma hoo maalirra jirta? Akka sammuun kee kun si rabba shamaaraa jechuun nama obsa qabuu fi obsa hin qabne ta'uu kee addumaan baafachuuf hin jiraa miti. Haalli jechuun egaa silas duniyaa jala ofii kaa ooltellee kuma takka siin gootu beektaa? Numa fiidda malee waan fiiddu sanaaf garuu guuteen argachuu hin dandeessu. Egalee? Kanaan naani silas egaa jiruu duniyaa kanarrattis guyyaa tokkos nyaataa guyyaa tokkos oolaatii jiraachuun numa jira.
garuu gaanii alhamdulillahi gawwama qaban nutti boonanii gawwama qabuun ittumaan jiraachuu dheedheetumaan abdii qaba malee silas wanti baay'een qabu lafa baay'ee yookaan qabaadhee irraa qotadheen jiraadhaa miti siidumaan qabu sananii immoo maatiidhuma kiyyaan gargaaraa uuma tokkollee egaa fakkeenyaaf ittiin gargaareetumaan uuma tokko yaa'anii fakkeenyaaf suuqii wanti garagalaan jira miti wanti nagadatan gaama akkasii nagadeetuma maatii illee jiraachisa ofillee jiraachiseedhaan ture beekta. Yaadni kiyya kanuma bakka inni biraan. Dalagattee galtee isinii. Amma osoo obboleewwan kee kun hundi isaanii si mararfatanii ittiin booyaa jiru. Nama baay'ee si daawwataara argaa jirta. Osoo namni si gargaaru jiraate akkaawuntii mallaqa irratti walis si qaban qabdaa? Akkaawuntiin ammaaf egaa anufii kiyyaa ofii addatti illee hin qabu isaan illee hin qabani maatii kiyya illee hin qabani beektaa. Akkuma namatti jedhe yoon gad erge harkaa gara afaaniiti mallanni hin beektaatis. Kanaan akkaawuntii addaallee kophaatti baafadhee wanti hin jiru tokko illee hin jiru beektaa hogganaadhuma gaammas achii baafachuu malee jechuudha. Tole Abdi Mubaarak akkam goona beektaa? Dhagaarta? Ijoollee baay'ee si dhagaara. Rakkoon kee kuni fira keetii miti diina kee hunda onnee tuqee si galeemi. Rabbi haqa kee araboota biraa si haa baasu. Boru mattaawaqaa gizee ijoolleen biyyaa si baafte achumaan maqaa keetiin mattaawaqaa akkaawuntii si haa banani. Tolee? Maqaa keetiin akkaawuntii si haa bananii hin danda'amaa seerri fooyya'eera. Siif haa bananii asii waan jiru biyya alaatillee akka haixi keessii bahee gara biyyaatti galtu irratti si hojjannaa. Maqaa keetiin boru gizee akkaawuntiin banamee sagantaa si qopheessina. Sagantaa si qopheessina ijoollee waliin mari'annee sagantaa si qopheessina. Si gargaarsifna si galee. Anjira, Mubaarak jira, Abdiin jira, Makiin jirti. Ijoolleen asirra jiran hundi isaanii jechuudha. Raacheen jira. Every bakka feematiin asirra jiru hundi isaanii obboleewwan keeti. Si galee miti? Obboleewwan keeti. Ijoolleen Oromoo warri namni hin beekne jiran kunoo kan mana madaamii keessaa osoo viidiyoo kee laalteetiin hin boottu madaamin argitee firoottan ofiitti himtee si gargaarsisuuf jiran. Hin yaadin. Kaleessa fayyaa turte ara rabbi sirraa fudhate. Miila kee rabbii kaleessa si kennetuyyuu sirraa fudhate. Si galee miti alhamdulillah jedhi obsi akka sammuun sin jeeqamne sammuun maal sin taane obsi ani ilmoo hiyyeessati jetteetiniin ufin dhiphisin haati tiyya maal nyaatti maal dhuudi jettee ufin dhiphisini tolee. Ramadaana iidii darbe haadha keetii mallaqa argiteeti. Idii. Ramadaana. No guyyaa iidii eeggadda harmee keetii mallaqa argiteerta? Dalagaadhaan jiru ture yeroo sana. Amma iidii kanatti iidii arafaa kana erguu fi niyyaa qabda ture? Silla iidii kanatti gammachuun qaba ture beektaa dalagaa hojiuma sana iidii kanatti ati harmee keetii mallaqa iidaa waan isin iidii ittiin ooltu niyyaa qabda? Meeqa erguu fi niyyaa qabda ture? Egaa xiqqaattus birrii 708 inni ergaa fedheetumaan qophaa'ee jira. Riyaala 700? Riyaalli 700 birrii Itoophiyaa meeqa ta'a? 20 ta'a 20 akkanaati. 20 anatu ergaa fi nama wannoo sanna erge. Ana Mubaarak si ergee jedhee anan jedhuun. Mubaarak si ergee du'aayii godhiif jedhee an ergee fi si ergaa. Akkaawuntii ollaa isii karraa irratti ergituuf natti amma ergaaf amma osoo asirra jiru si ergaa amma si ergee risiitii si garsiisuu danda'a waan ta'eef akkaawuntii nama ollaa bira jiru natti 20 niyyatte san niyyaan kee akka wanta hin jenne akkaawuntiin ollaa keetti yoo jiraate natti mi'ana ergaaf. Ergee fi risiitii si garsiisee ammuma risiitii si garsiisee qalbii takka rabta akka karaa haadha keetiitiin onneen si miidhama. Ammoo firqaan qabu jawaaliin kiyya kan duraan akkaawuntii irraa qabu beektaa fudhatanii garuu
yoo jawaala biraa bilbilee isaan irraa fudhachuu malee. Tole bakka. Waan gootaati hin dhageenye maatiin kee akka rakkoon kun sirra gahe. Dhaga'anii yeroo irratti naaseen ture. Okay. Ati waan gootu kuma diidamaa kana anatu ergaa fi Mubaarak si erga jedhaani karaa keessa akkaawuntii isaanii naa ergi risiitii sitti ergaa maalla Mubaarak si erga jedhaani ishii du'aa isii haa godhan. Tole bakka kee boyaana ergaa. Ishii karaa keessa na ergi gizee laayib irraa baate. Inni أستاذ سيدي جلتومي كم بركاته ربي سير راح جعلته جزاك الله خيرا تنقل سر والله ربي آمان سيولين أبتو وأنا تكبدي وجه ربي سيا جرات يسوع أبتو مريكتي كت ربي بركاتي فكاب آمين مرام ربي سيا ريس آمين إن شاء الله.